Asaba seeraa abbaa qabdii humnaan qabadha yoo jette seera isin barbaachisu jedhameera. Magaalaan Finfinnee mudhii hidhattee hojjechaa jiraachuu obbo Baqqalaa Tamasgeen ibsanitti jiru. Oromiyaatti biqiltuun ashaaraa magariisaa ganna darbee dhaabame keessaa biliyoonni 4 ol kunuunfamaa jiraachuun himameeti jira. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Eertiraa daawwannaa hojiif guyyoota 5f gara Masrii dhaqee irratti marii eegaluun himameera. Hizboollaan deebi'ee ka'uun sodaa Israa'el ta'uun himameeti jira. Bakka jirtanitti nageenya keenya sinaa ga'u jecha akka moltaa hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaarraa oduu isinitti hima. Kanan gamaa isinitti hime hanga footoo oduutii amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Hasaab seeraan abbaa qabdii humnaan qabadha yoo jette immoo seera hin barbaachisu jedhameera. Kufaatii mootummaa dargii booda waggoota 30 dura Eertiraan biyya walaba taatee Itoophiyaarraa gaafa fottoqtu buufataalee doonii akka Asabii fi Matsawwaa fudhachuun ni yaadatama. Buufataalee doonii qofa osoo hin taane humna galaanaa Itoophiyaa fudhachuu biyya taatee akka jirtus ni yaadatama. Itoophiyaan bara Haile Sillaasee hanga bara bulchiinsa dargitti galaana diimaa irratti humna galaanaa naannichaatiin cimtee akka qabaattus himameeti jira. Eertiraan Itoophiyaarraa adda ba'uun ishee Itoophiyaa humna galaanaa buufata doonii kanneen akka Asab dhabuu fi qofa osoo hin taane biyya ulaa galaanaa hin qabne taatee jiraachuus ibsameera. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad akkuma aangootti dhufaniin waggoota hedduuf kan hin turre yoo ta'us immoo humna galaanaa hundeessuu irratti hundaa'uun isaanis ni yaadatama. Itti aansuudhaan Itoophiyaan biyya uummata miliyoona 120 ol qabdu taate buufata doonii Asaba irraa fageenya kiiloomeetira 100 hin guunne irratti osoo argamtu ulaa galaanaa malee hafuun ishee haqa qabeessaa miti jechuunis ifatti ulaa galaanaa kan Itoophiyaati jechuunis ibsameeti jira. Amma biyyoonni lameen Itoophiyaa fi Eertiraan wal doorsisaa akka jiranis ibsameera. Magaalaan Finfinnee mudhii hidhattee hojjechaa jiraachuu obbo Baqqalaa Tamasgeen ibsan. Finfinnee magaalota Afrikaa keessaa bakka tajaajila si'ataa fi fakkeenyummaa qabu itti kennamu uumuudhaafis hojjetamaa jiraachuu hoogganaan itti aanaa biiroo paabliikii fi sarvisii misooma humna namaa magaalaa Finfinnee obbo Baqqalaa Tamasgeen himaniiru. Finfinneen galmaa fi mul'ata keewwata milkeessuufis mudhii hidhattee hojjechaa jirti kan jedhan obbo Baqqalaan dhaabbileen hojimaataa nama dhuunfaa irratti hin rarraane hundee isaa gadi fagaatee diriirsinee hojjechaa jiraachuus ibsanitti jiru. Bara 2016 irraa eegalee riiformiin adda addaa hojjetamaa turuu kaasaniin tokko keessaa teknooloojiin rakkoo bulchiinsaa gaarii hiikuun malaamaltummaa hir'isuu fi dhamaatii uummataa hambisuu diriirsuu kaasanitti jiru. Waliigalaan magaalaan Finfinnee keessatti dhaabbilee mootummaa 354 ta'an teknooloojii deeggaramanii tajaajila kennaa jiraachuus kaasaniiru. Kanneen keessaa gara dhaabbilee 80 kan ta'an immoo namni biyya alaa fi biyya keessa jiru manuma isaa taa'ee osoo gara waajjira mootummaa hin dhaqin tajaajila barbaadu akka argatu taasisaa jiraachuus himaniiru. Magaalaan Finfinnee tajaajila wiirtuu tokkoon dhaabbilee 13 dhaabbilee faayinaansii 2 fi dhaabbilee federaalaa 3 ta'an gara Mosobootti galchuuf dubbataniiru. Kutaa magaalaa Araadaatti immoo tajaajiloota 107 boolee irratti tajaajila 96 hojii eegalus himaniiti jiru. Akkasumas immoo kutaalee magaalaa 11 irratti yeroo gabaabaa keessatti ijaaramee akka hojiirra oolu kantiibaa magaalaa Finfinnee kallattii kaa'aa jiraachuus himaniiti jiru. Oromiyaatti biqiltuun ashaaraa magariisaa ganna darbee dhaabame keessaa biliyoonni 4 ol kunuunfamaa jiraachuun himame. Naannoo Oromiyaatti biqiltuun ashaaraa magariisaa ganna darbee dhaabame keessaa hanga ammatti biqiltuu biliyoona 4 fi miliyoona 100 kunuunfamaa jiraachuu biiroon qonnaa Oromiyaa beekseera. Biiroon qonnaa Oromiyaa ogeessa bosonaa kan ta'an obbo Guutamaa hordofaa faanaa dijitaalaa akka himanitti naannichatti biqiltuun ashaaraa magariisaa bara darbe dhaabame biliyoona 4 fi miliyoona 900 keessa hanga ammatti biqiltuun biliyoona 4 fi miliyoona 100 kunuunfamaa jiraachuun himameera. Yeroo ammaa naannichatti kunuunsi biqiltuu karaa lamaan gaggeeffamaa kan jiru kaasuudhaan guyyaa tokkoof karaa idileetiin kunuunfamaa jiraachuus himaniiru. Sadarkaa Oromiyaatti immoo duulli kunuunsaa biqiltuu guyyaa tokko fulbaana 27 bara 2018 gaggeeffamuu yaadachiisuun hawaasni dammaqinaan irratti hirmaachaa jirus ibsaniiru. Kutaalee hawaasaa miliyoona 13 ol duula kunuunsa biqiltuu kanarratti hirmaachuu akka qabanis kaasaniiru. Hojiin kunuunsa biqiltuu bara darbe irraa dhaabame haala gaariin karaa nagaan hojjetamaa kan jiru immoo obbo Guutamaa hordofaa hojii isaanii akka milkaa'uufis biiroon hordofii taasisaa jiraachuus ibsaniiru. Bara kana haalli roobaa fi akkaataan biqilaan itti dhaabbate mijataa ta'us akkasumas immoo biqilaan dhaabamee fi gahee waan dhaabameef hanga dhaabbate keessaa 85% ol ni lata jedhamee akka eegamus dubbataniiru.
Konkolaattonni koodii afurii seera tiraafikaa cabsan akka jiru hooggansi tiraafikaa kachiise. Magaalaa Finfinnee keessatti konkolaattonni mootummaa yookaan immoo lakkoofsa afur seera tiraafikaa cabsaa jiraachuu hooggansi tiraafikaa magaalichaa beekseera. Ji'a sadii keessatti konkolaachiftonni konkolaataan mootummaa 270 ol akka adaban ibsuun ni yaadatama. Konkolaachiftonni koodii afurii seera tiraafikaa cabsuu fi akka fedhii haa goonu jechuudhaan seeraa fi adabbii tiraafikaa kabachiisuun hojii isaanii raawwachuu gufuu ta'aa jiraachuus ibsaniiru. Hoogganaan tiraafikaa magaalaa Finfinnee Daayirektara to'annoo tiraafikaa bulchiinsa tiraafikaa Ato Ayyaloo Ittasaa akka jedhanitti bu'uurri seeraa kabachiisuu seera ta'u seera duratti immoo namni hunduu wal qixa ta'us qondaaltonni tokko tokko immoo seeraa ol akka ta'anitti of ilaalaa jiraachuus ibsaniiru. Daandiin otoobisii murtaa'e irrattillee konkolaachisuu kan filatan yoo ta'u immoo amalli kun immoo balaa tiraafikaatti fiduu danda'a jechuunis himaniiru. Yeroo ammaa kana immoo to'annoo fi hordoffiin cimaan aanga'ootaa fi konkolaachiftota seera cabsan ibsan tiraafikii fi seeraan ala konkolaachisuu kamiinuu kan raawwatamu yoo ta'u immoo lakkoofsi gabatee eeyyama nama seera cabsee galmaa'ee qaama dhimmi ilaallatuufis akka gabaafamu Ato Ayyalaa Ittasaa nuuf himaniiti jiru jechuudhaan raadiyoon Shaggar gabaasetti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota qaroo miidiyaa kan hanga ammaa dhaggeeffataa turtan daawwataa turtan dhandhama biyya keessaatii amma gara dhandhama biyya alaatti dabarsa. Pirezidaantiin Eertiraa daawwannaa hojiif guyyoota 5f gara Masrii dhaqee irratti marii eegaluun himameera. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii affeerraa pirezidaantiin Masrii Abdallaa Fatil Alsiisii daawwannaa hojiif guyyoota 5f Masrii dhaqee irratti marii haala hojiitti irratti taasisan eegaluun hanga guyyaa 5fis kan tursiisu ta'uu himameera. Yeroo jijjiiramaa siyaasaa naannoo Galaana Diimaa fi gaanfa Afrikaa keessatti jijjiiramaa jiru gidduutti Asmaraa fi Kaayiroo gidduutti walitti dhufeenya marsaa bira kan agarsiisu ta'uu himameera. Akka ministeerri odeeffannoo Yemen Gabra Masqal jedhetti hooggantoonni lamaan hariiroo biyyoota lamaanii cimsuufis dhimmoota naannoo fi idil addunyaa wal yaadachiisaa ta'an irratti yaada wal jijjiiruufis kan ta'es ta'uu himameera. Jilli Eertiraa kun immoo ministeera dhimma alaa Osmaan Saalii dabalatee jiraachuus himameeti jira. Hizboollaan deebi'ee ka'uun sodaa Israa'el keessatti uumaa jiraachuun himameera. Israa'el Hizboollaan deebi'ee ka'uun Libaanos irratti immoo balaa ta'us akeekkachiifte. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Geediyoon seeraa akka jedhanitti Hizboollaan deebi'ee ka'uun Beeruutiifis balaa ta'us ibsaniiti jiru. Seera Hizboollaan deebi'ee of ijaaruu fi hidhannoo gochuufis tattaaffii taasisaa jiru kun immoo itti fufee jiraachuu ibsuudhaan dhimmoota hunda hordofaa akka jirus ibseeti jira. Ministeerri ergamtuu addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Libaanos Jeenus Hinaa waliin ergaa mari'atee boodamoo yaada isaanii qoodaniiti jiru. Hizboollaan deebi'ee ka'uun nageenya Israa'elii fi egeree Libaanos irratti balaa akka ta'es fuula X irratti barreesseera. Israa'el taatee akkanaa hin obsitu jedhee ibseeti jira. Ministeerri dhimma alaa kun immoo Israa'el baha giddu galeessaa keessatti nagaa akka barbaadus hubachisaniiru. Erga waraanni Gaazaa ka'ee as immoo Israa'elii fi Hizboollaa wal dhabdeen akka ture dhoksaa miti jechuunis himameera. Egaa hordoftoota fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduun guyyaaf qindeeffannee kana fakkaataa hanga ammaa waan hordoftaniif waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isinii jecha miidiyaa keenyaa sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan akkasumas immoo yaada qabdan koomantii irratti nuuf qoodaa isiniin jedha guyyaa gaarii oolaa.